mala ajaa'ibaa sakandii shan keessatti sammuu amansiisuu fi gawwoomsuun sodaa keessa jiru irra aanuu si dandeessuun harkaasiif qaba. Malli kun baay'ee qorannoon garagaraa irra gaggeeffamee namoonni garagaraas shaakalanii mirkaneessanii jiran ana dabalatee jechuudha. Barreessituun kitaabaa Mel Robbins kitaaba isii 5 Second Rules jedhamu keessatti seera kana keessee jirti. Anis achirra arguuniin muuxannoo kana isiniif sheer godhuuf dhufe. Keessattuu warra akka xiyyaa shaayii taataniif hedduu isin fayyada. Baay'ee dur nama hedduu qaanfatuun ture nama hedduu kilaasii keessatti harka baasee yaada xiyyan ibsadhu nama haarawaa wajji dursee waliin baruu hedduun qaanfadhaa hedduun sodaadha ture amma garuu ajjeesuu dandeetiin jira inuma awwaaleeraa malli kun hedduu salphaa fi more confidence akka taatu taasisa osuma if dhageessu sodaan keessa jirtu release taati keessattuu nama tokko yeroo nama tokko dursitee waggaa dubbisuu barbaadde wanti sammuun teessitti himtu deebisaan nama sanii gaarii miti si xiqqeessuu danda'a reject si godhuu danda'a waan jettu si oomishti sammuun sansi amansiisuuf yaadu waan dalaguuf deemtu erga adda baafattee booda keessa keetti osuma sodaan si dhagahamu waan san godhuuf qophaa'e san booda keessa keetti callisii qaamaa qalbii lakkoofsa guddaarra haga xiqqaa 5 haga takkaa lakkaa'e 5 4 3 2 takka san booda osoo daqiiqaan gubiin kallattumaan kara waan dalaguuf deemtu sanii seen this is real keessattuu waggaa 3 2 jettu onneen teessi dhahatti yeroo yaaddu waan salphaa fakkaatu danda'a garuu harka dhibba keessaa harki sagaltama mirkanaa'ee dhugaa ta'uun jala sararamee jira. Kurnan haftee yaalii keeti. So sodaa ajjeesuuf just do it.